Araarri Waaqayyoo lafatti hojjechuu dadhabu tokko illee hin qabu. Araarri Waaqayyoo mana hidhaa keessatti hojjeta. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo daangaa hin qabu. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo guddaadha. Namni qoree bira ga'uu hin danda'u. Inni garuu iddoo hundumaa ga'a. Akka inni itti murtoo godhu raajiin hin beeku. Araarri isaa dhuma hin qabu. Akkasumatti ofitti si haammata. Guddaadha ka jaalalli isaa. Qaalluu keessaa dhuftee mana araqee keessaa dhuftee beenu sokkisiin hin jedhu. Afaan keetu araqee jedha siin hin jedhu. Ilkaan kee keessa caatiitu jira siin hin jedhu. Yeroo mati mana isaa dhattu ofitti si qabata. Harka kee ol kaas. Bokkaan araara Waaqayyoo ganama kana sirratti rooba. Bokkaan ulfina Waaqayyoo sirratti rooba. Bokkaan eebbaa sirratti rooba. Bokkaan jireenyaa sirratti rooba. Qabaa rakkinaa keessaa cabsitee baata. Qabaa hiyyumaa keessaa cabsitee baata. Hin baata isa si qabe harkaa. Hin baata hiyyuma si qabe harkaa. Mee araarri Waaqayyoo baay'eedha. Jara dabalaati araarri Waaqayyoo baay'eedha. Jireenya kee irratti araarri Waaqayyoo baay'eedha. Mee harka keessan lachuudhaas hafeen jiraadha. Hafeen jiraadha. Hafi jiraadhu maqaa Yesuusiin. Hafi jiraadhu humna du'aa ka'uu Yesuusiin. Nama simbiraa harkaan qabaati. Haftee jiraadha. Hinuma jiraadha. Namatti qabdee jirtu aafiyaa jiraatu. Barabaraan mana Waaqayyoo keessa haa jiraatu. Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 33 hanga 36 dubbifanna. Akkas jedha. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo hammam guddataa. Ogummaan isaaf beekumni isaa hammam gadi fagaataa. Akka inni itti murtoo godhu namni qoree bira hin ga'u. Akka inni itti murtoo godhu namni qoree bira hin ga'u. Karaa isaas namni faana dha'ee hin hubatu. Caaffata keessatti iyyuu eenyutu takka yaada garaa Waaqayyoo beekaree yookiis eenyutu gorsa kennuufii danda'aree eenyutu waa isaaf kennee beekaree eenyutus waa isa dubbifataree kan jedhu caafameera. Wanta hundumaa Waaqayyootu uume. Wanti hundumtuu isaaniin jiraata. Wanti hundumtuu isaaf jiraata. Barabaraan galanni isaaf haa ta'u. Wanta hundumaa Waaqayyootu uume. Wanti hundinuu isumaan jiraata. Wanti hundinus isumaaf jiraata. Isaan isaaf. Isaan uumame isaaf jiraata. Isaan immoo jiraata. Eenyuun? Waaqayyoon. Iddoo kanatti Phaawulos waa'ee badhaadhummaa araara Waaqayyoo galateeffata. Prosperity of mercy of God. Badhaadhummaa araara Waaqayyoo. Amma nama badhaadhaa ta'e tokko, nama badhaadhummaa guddaa qabu tokko waa'een birrii shanii isa yaaddeessu, waa'een birrii taaksii isa yaaddeessu. Nama of harkaa hin qabne garuu nama taaksii makaffalachuu hin dandeenyeef shilingiin tokko bu'aa guddaa, birriin tokko bu'aa guddaa qabdi. Isa qabutti garuu waan tokko nagaam. Maaliif? Qaba maqaa ta'ee fi wanti ittiin taaksii eeman isaa fi waan nama hin qabneef garuu birriin tokko guddaadha. Namoonni waan qabnee wanti nama biraa biratti tuffatamu isaaniif guddaa ta'e itti mul'ata. Argitu? Amma namni tokko caammaa hin qabu. Miilla qaba. Nama miilla hin qabneef, miilla kan hin qabneef caammaa waan tokko mitam maalitti kaata? Hin qabu, miilla hin qabu maqaa ta'eef. Namni miilla hin qabne waa'ee caammaa hin yaadda'u. Wayyoo utuma miilli koo biqileedha waa'ee miilla isaatii yaadda. Miillas qabda, caammaas qabda taanaan garuu ati waan tokko wanti si yaaddeessu hin jiru. Kaatee makaachuudha. Warri Waaqayyoon qabdan waan hundumaa argattanii baatu. Ni harka keessan bal'isaa. Ani Waaqayyoon qabaayidha. Jedhaa dabalaati ani Waaqayyoon qabaayidha. Waan hundumaa argadheen baay'idha. Ganama kana warri as dhuftan maqaa Yesuusiin waan hundumaa argadhaa ba'a. Amma gaa namni gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuusaa godhatee fudhatee jiru waa'ee araara Waaqayyoo yaadda'uu hin qabu. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo daangaa hin qabu. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo guddaadha.
namni qoree bira ga'uu hin danda'u. Inni garuu iddoo hundumaa ga'a. Araarri Waaqayyoo lafatti hojjechuu dadhabu tokko illee hin qabu. Araarri Waaqayyoo mana hidhaa keessatti hin hojjeta. Araarri Waaqayyoo iddoo hundumaa cabsee seenee hojjechuu hin danda'a. Maaliif? Inni iddoo hundumaa bira ga'uu danda'a. Isa garuu namni qoree bira ga'uu hin danda'u. Akkatti Waaqayyoo murtoo godhu beekuu hin dandeessu ati. Maaliif? Badhaadhummaan araara isaatii guddaadha. Araarri hariiroo obbolummaa haaraadha. Dhaggeeffadhaa isinittan himaa. Araarri qalbii jijjiirrachuurra caala. Araarri dhiifamarra hin caala. Araara bira geessetta taanaan atiif Waaqayyo hariiroo obbolummaa, hariiroo firummaa haaraa jalqabdaniitu jechuudha. Fakkeenyaaf waan tokko isinitti hima. Namni tokko waaqeffataa irraa haa ta'u, musliima keessaa haa ta'u, ortodoksii keessaa haa ta'u, lafa gooftaa sirriitti hin beekne gara waldaa kiristiyaanaa gaafa dhufu jalqaba qalbii jijjiirrata. Maal jedhee? Arraa kaasee hojii seexanaa, hojii foonii, hojii dukkanaa ganeeran. Kun maalidha? Qalbii jijjiirrannaadha. Repentance. Kun qalbii jijjiirrachuudha. Qalbii jijjiirrachuu jechuuni kallattii sila deemaa jirtu dhiiste sina waaxxa'u sababa ta'eef, sin baasu sababa ta'eef, sina deemsisu sababa ta'eefi kallattii sila qabattee jirturraa fuula naanneffachuu jechuudha. Qalbii jijjiirrachuu jechuun cubbuu himachuu miti, cubbuu dhiisuudha malee. Fakkeenyaaf hojii biyya lafaa, hojii foonii, hojii dukkanaa ganeera yeroo jettu eessatti fuula kee deebistee jechuudha. Biyya lafaarraa biyya waaqaarraatti gara biyya waaqaatti. Hojii dukkanaarraa gara hojii ifaatti fuula deeffattee jechuudha. Hojii cubbuurraa gara hojii qajeelummaatti fuula deeffatte. Maaliif? Dukkanaaf ifni hoomaa walirraan qaban faallaadha. Ifni mirgarra jira, dukkanni bitarra jira. Sasila karaa bitaarra deemaa jirtu eessatti galagalta jechuudha. Qalbii jijjiirrachuu jechuun karaa mirgaatti, mirga Waaqayyoo argachuu jechuudha. Kallattii changing direction. Qalbii jijjiirrachuuni kallattii jijjiiruudha. Fakkeenyaaf kaleessa yeroo biyya lafaa keessa turte dhuddeemachoofta yoo ta'e, in ejjita yoo ta'e inni isa waaqa tolfamaatti sagadde yoo ta'e inni isa maqaa waaqa hin beekamne waammatta yoo ta'e inni isa. Maalidha kuni? Qalbii jijjiirrachuudha. Amma waaqa beekamaa tokkotti sagaduu jalqabdaa jechuudha. Kuni qalbii jijjiirrachuudha. Qalbii jijjiirrachuuni kallattii jijjiiruudha. Ittaansee namni qalbii jijjiirratu hin himata cubbuusaa. Ani cubbamaadha, ani yakkamaadha jedha. Yeroo sanatti qaamni araara kennu immoo maal godha? Sii dhiiseeraa jedha. Ani dhiifama sii godheeraa jedha. Yeroo sana maaltu ta'e? Dhiifamatte. Erga dhiifamni ta'e yookaan araara bu'ee jechuudha. Araarri bu'eera taanaan hariiroo haaraa, obbolummaa haaraa, madaa kaleessaa dhiiste, quuqqaa kaleessaa dhiiste, isa kaleessa madoofte dhiiste. Sii gala obbolummaa haaraa jalqabdaa jechuudha. Amma namni Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuusaa godhee fudhatee jiru Waaqayyo wajjin deemsa haaraa jalqabeera. Araara jechuun dhiistee madicha sana madaa kaleessaa yaadatta taanaan araara hin buusneeti. Namni araara godhee madaa kaleessaa tootaalii irraanfachuu qaba. Madaa kaleessa madaa'e irraanfachuu qaba. Kanaan achi obbolummaa haaraan hin dhufu. Kanaan achi firummaa haaraan hin dhufu. Araara Waaqayyoo arganneerra jennee cubbuu keenya bara darbee, cubbuu keenya yeroo ijoollummaa, cubbuu keenya bara dukkana keessa jirru Waaqayyoo nutti lakkaa jira jechuun araarri hin buune jechuudha. Namoonni baay'een araarri maal akka ta'e sababa hin beeknee fi namni kiristiyaana ta'ee mucaa Waaqayyoo ta'e salphaatti bada jedhanii yaadu. Kiristiyaanni tokko salphaatti hin badu. Dhaggeeffadhu sittan hima. Kiristiyaanni tokko salphaatti gubachuu hin danda'u. Maaliif? Araarri Waaqayyoo irra jira. Mercy jechuuni newly friendship, hariiroo haaraa, obbolummaa haaraa, jireenya haaraa walii wajjin jalqabu jechuudha. Amma af Waaqayyoo maatii taaneera. Ani mucaa Waaqayyooti. Araara argadheeran. Ani mucaa araaraati. Dheekkamsa Waaqayyoo jalan jiru.
atis dheekkamsa waaqayyo jalan jirtu. Ol kaastaa harka kee lachuu maqaa Yesuusiin arraa kaasee dheekkamsi waaqayyo mana kee irraa ka'eera. Harka kee kana raasiti ani mucaa araaraatidha. Araara waaqayyo argadheeradha. Araarri waaqayyo naaf ta'eera jedha. Mana kee araarri waaqayyo ta'eera. Nama cina keessan jiru harkaan qabaati akkas jedhaatti na hima. Ati araara waaqayyo argadheettaayidha. Ati dheekkamsa waaqayyo jalan jirtuedha. Dheekkamsi waaqayyo sirraa ka'eeraayidha. Maal jedha beektu Ibroota keessatti ani cubbuu isaanii deebi'ee yaadadhu raawwadhe maal hin godhadhu nan balleessaayidha. Akka jechuun keessan deddeebi'u waaqayyo keessan oolu waaqayyo hin balleesse jechuun dileet godhe formaat godhe. Mee waan tokko sin gaafadha. Faayila moobaayilii keessan irraa formaat innaa gootan dileet innaa gootan hundasaa deebitanii argachuu dandeessu. Maal ta'eera jechuudha faayilli sun badeera jechuudha. Formaat goote jechuun bakka deebiteen argattu. Si jalaa badeera. Akkuma kana waaqayyo cubbuu kee balleesseera. Kana booda cubbuun si argachuu hin danda'u. Ol kaasi harka kee lachuu cubbuun bara dheeraa sirraa sokkeera. Iyyi narraa ka'eera jedhimee. Na gadhiisee deemeera jedha. Phaawulos kanaaf jecha maal jedha isinitti fakkaata gaa? Badhaadhummaan araara waaqayyoo hammam akka bal'atu hammam akka guddatu namni qoree bira ga'uu hin danda'udha. Fakkeenyaaf namoonni sababa paasterii ta'aniif, sababa raajii ta'aniif, sababa wangeelaawwii ta'aniif araarri waaqayyoo murtoon isaanii harka isaanii keessaa waan ba'utti fakkaata. Never. Araarri waaqayyoo waaquma biraa ka'a. Akka inni itti murtoo godhu raajiin hin beeku. Akka inni itti murtoo godhee gara ofii isaatti deeffatu eenyu beekuu hin danda'u. Dadhabbii namaa irraa ilaalanii bakka inni kufeeraa jiru. Galgala tokkichatti wanta waaqayyo godhee bulu hin beekan. Nama tokko kufaatii isaa dadhabina isaa irraa ilaaltanii gooftaa jiin gargar ba'iran jedhina. Bor immoo meeshaa hojii waaqayyoo ta'e, meeshaa araaraa ta'e, afaan araaraa ta'e yeroo inni Kiristoosiin lallabu argitu. Mee fakkeenyan sinii kenna. Phaawulos waldaa kiristiyaanaa ari'ata ture. Mogolee waldaa kiristiyaanaa laaffisa ture. Waldaan kiristiyaanaa akka isheen lafa hin qabannetti, hundeen ishee akka hin jabaannetti bara isheen reefu kaatutti ari'ataa beekamaan Phaawulos ture. Saa'ol maqaan isaa yeroo sana. Isxifaanos yeroo du'e du'a isaa keessa qooda qaba. Phaawulos namoonni dhagaadhaan isa garafanii ajjeesan uffata isaanii miilla isaa jala kaa'atanii turan. Miilla Saa'ol jala kaa'atanii turan. Innis immoo abboommii warra seeraaf luboota warra hangafootaa irraa fudhateen waldaa kiristaanaa balleessuudhaaf fiigichaan Damasqoo dhaqaa ture. Sooriyaa dhaqaa ture. Utuu Damaskasii deemaa jiru ifni tokko karaatti itti dhufe sagalee wayiitti dhaga'ame hin jaame achumaan akka jedhe gooftaan immoo inni kun jedhe mi'a hojii naaf taa'e. Afaan ta'e moototatti naaf dubbataa jedhe. Ari'ataadha. Nama waldaa ari'atudha. Amma namoota waldaa ari'atan irraa ilaaltanii bor wangeela lallaban jettanii yaadina. Dogoggora kun. Musliima yoo ta'es bor wangeela akkaataa itti dhufee lallabuun beektoti. Akkaataa itti waaqayyo godhu namni qoree biran ga'u. Dinqi kono. Waa barsiisuuf geessa. Waa hubachiisuuf geessa. Achi keessaa baasee hoo itti addeessee akka inni waa'ee gola sanaa dubbatu godhu taasisa. Iccitii mana dukkanaa akka inni dubbatu taasisa. Yeroo baay'ee waan tokko isinitti hima. Namoonni wangeelaan dhiibbaa uuman namoota duuriyyee turanidha. Biyya lafaa keessatti rabbaashii warra ribshaa geggeessaa turanidha. Mee qoradhaa. Warra iddoo aarsaa irratti mana waaqayyoo keessatti guddate caalaa warra bakkeetti dhufeetu dhiibbaa uume wangeelaan. Phaawulos akkuma dhufuun ergaa 13 barreesse. Ibrooti kan saataananii 14 guutaa. Ergaa gurguddaa kan barreesse kakuu moofaan 26. Isa keessa gimmaashaa ol kan barreesse eewudha Phaawulosidha. Phaawulostu barreesse. Bartuu gooftaa turanii Indiriyaas fa'aa barreessuu hin dandeenye. Yaaqoob fa'aan barreessuu hin dandeenye. Yaaqoob inni ergaa barreessee obboleessa gooftaati malee isa bartuu ture miti. Indiriyaas ergaan Indiriyaas hin jiru. Ergaan Toomaas hin jiru. Toomaas hin barreessine. Garuu bartuu gooftaa turan. Toomaas fa'aa warra 12 keessaa tokko turan. Ergaa Toomaas kan jedhu hin jiru mas keessa.
Toomaas iddoo akkasitti wangeela lallabe hin jedhu mas keessa hin jiru. Toomaas wanta inni godhe waan tokkittiidha. Gaafa gooftaan duraa ka'e amman quba koo madaasaa keessa galchee ilaalutti jedhe in amanu kana bichaa dubbate. Shakkituu ta'e isayyuu. Amman cinaacha isaa keessa quba koo kaa'ee waraanamaa ta'uusaa ilaalutti. Amman barruu isaa keessa quba koo kaa'ee qaawwa ta'uusaa ilaalutti jedhe in amanu gooftaa kanaa jedhe. Kana bichaa dubbate seenaan galmeessine maqaan isaa immoo maqaa bartootaa keessa jira. Phaawulos ariyataa ture. Maqaan isaan barreeffamnee fi bartuu gooftaa keessatti warra 12 keessatti jechuudha. Warra akka utubaatti ilaalaman keessatti hin barreeffamne gaafuma achi ka'u. Gaafuma dukkana keessaa dhufu hunda caalee mul'ate. Waa'ee seeraa dhiisaa Gamaayil jalatti hin baradheedhe. Waa'ee saganaas dhiisaa Ibricha maqaa hin qabneedha ni jedha. Waa'ee zariis dhiisaa ani maqaa hin qabu jedhe. Xarses keessatti hin alladhe maqaa hin qabuuni Ibricha qulqulluudhaa jedhe. Waa'ee seeraa immoo dhiisaa Gamaayil jalatti hin baradheedhe. Gooftaan kun jedhe waaqumadhaa jedhe. Gooftaan kun jedhe waaqa araaraati jedhe. Afaan godhatee an akka araara dubbadhuuf na kaase. Kaleessa ari'ataadha. Anaaniyaas raajiin jedhamuyyuu yeroo Waaqayyootti mul'ate inni mi'a hojii kootii naaf ta'a. Deemi. Harka kee mataa isaarra kaa'i jedhe akkas jedhe. Namicha kanatti nan ergin namichi kun ajjeesaadha jedhe. Nan ergin namicha kanatti ennaan lakki dhiisee anaaf jedhee wanta inni ta'uuf jedhu ana beekaa jedhe. Inni mootota amma moototaatti deemee kan lallabu isadha jedhe. Maatiyoos fa'aa moototatti dubbachuu isaanii hin dhaga'amne. Face to face. Phaawulos garuu Agriiphaatti, Heroodisitti, hunda mootota sana turanitti Qayyafaa hangafa lubaatti face to face dubbateera. Mootii Roomaatti dhaqee dubbateera. Eenyuun wangeela kana hin lallabe seekendiitti jijjiirame. Namni 75 seekendiidhaan sin jijjiirada Waaqa. Eewni jijjiiramuu barbaaddu. Ol kaasii harka kee arra ayyaana si jijjiiru sirratti dhangalaaseera. Kanaafidha maal jedhe gaa Phaawulos? Akkaataan itti murtoo godhu namni qoree biran ga'udha. Akkaataan itti murtoo godhu. Yeroo baay'ee wanta Waaqayyo baroota keessatti hojjetu araara isaatiin wanta inni hojjetu namni qoree biran ga'u. Ila Museetteedha. Faana isaa saba Israa'el karaa isaa mul'ise. Museen faana Waaqayyo argeera. Sabni Israa'el karaa manni irra ba'ee argan malee faana isaan argine. Lafan ejjete hin argine. Namatti mul'isuu qaba Waaqayyo. Nama sagal manansarii isinitti godhamuun arga. Araara Waaqayyoon iji kee banameera. Harka keeraasi araara Waaqayyoon iji koo banameera jedhiin. Ganama kana araarri Waaqayyoo ija kee sii banaa. Kanaaf iyyuu humni araara Waaqayyoo faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irratti naadattanii dubbisanii araarri Waaqayyoo kun dhuman qabu jedha. Dhuman qabu mee yaada dhuman qabu jechuun lafa ga'ee baajeta fixuun qabu. Kaleessa si dandeera, dheengadda si baadheera, arramos hin dadhabe bu'ii isiniin jedhu. Dhuman qabu macarrashaa illoom. Dinqi kono araarri Waaqayyoo humni isaa waa'ee humna isaan sinitti hima. Dhuman qabu bakka. Dhuman qabu jechuun zalaalem iska zalaalem. Bara amma bara baraatti. Maal ta'a? Zallaqee jiraata. Dinqi kono. Abdiin hin badeetaniin eegina. Araarri Waaqayyoo dhuman qabu. Araarri na baatee jiru. Dooniin araara Waaqayyoo inni na baatee jiru. Lafa ga'ee dadhabuu hin qabu. Dhaa bishaaniin dadhabu. Unkurama bishaaniin dadhabu. Obomboleettiin dadhabu. Bubbeen dadhabu. Dooniin araara Waaqayyoo inni baatee jiru. Humna qabeessa. Ol kaasta harka kee. Doonii amanamaa keessa jirtaati. Ofirratti dubbadhame. Ani doonii amanamaa keessa jiraayidha. Hin nyaatamuu jedha. Hin baduedha. Mi akka jiraatan kan amantan araarri Waaqayyoo bara baraan hafee isin irratti jiraata. Nama si biraa harkaan qabiiti araarri Waaqayyoo bara baraan sirra jiraata jedhiin. Yoomiyyuu sirraan numu jedhiin mee? Hinnuma araarri namaa innuma kan Waaqayyoo garuu innuma. Kanaaf maal jedhe egaa faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irratti ila akkas jedha araarri Waaqayyoo dhuma waan hin qabneef gaarummaa isaarraa kan ka'e badiisa keessaa baraaramneedha. Ilmaan namootaa kan isaan badiisa oolan araara Waaqayyoon. Through mercy of God. Araara Waaqayyootu badiisa keessaa nama oolcha. Dhuma immoo hin qabu. Dhuma hin qabu. So araarri Waaqayyoo badhaadhummaan araara Waaqayyoon tokkoffaan dhuma dhabuu isaati. Macarrashaa illoomu. Lafa ga'ee baasa fixuu hin qabu. Lafa ga'ee of dadhabuu hin qabu. Lafa ga'ee si kuffisuu hin qabu araarri Waaqayyoo. Dhuma hin qabu. Inni lammaffaan badhaadhummaan araara Waaqayyoo inni lammaffaan ganama hin haareeffama. Hullee
ጠዋት ይታደሳል። ሲገለራ ገነመ ረፍቴ የሮቲ ካቱ አና አራራ ሲጎደረዳ ረፍቴ የሮቲ ካቱ አቲ ሙጫኮቲ ሲንጀዳ አመነሙማን ኮ ሲፍ ባየደ ሲንጀዳ ዋቀ አራራን ሲፍ ቀቡ ባየደ ሲንጀዳ ዋቀ ከነ ወላሉ ከሰኒን ኦፍ ጨጳ ጅራቱ የሮ ባየ ሰሙን ከማሊፍ ሲከሰሰበታ የሮ ባየ ጻፈተ ቁልቁላ ወላሉ ከቲ ሰምኒ ኮ ከራይት ነበኩ ዋን ነበፍ ጎወን ፈሜዳ ሰሙን ከማሊፍ ሲከሰ gatiin qabdu siin jedhe beektaa araarri waaqayyo akkam akka ta'e beektoti waa'ima birriisitti moo isuma dhageessaa ameen jettaa utuu hin ceetaa ta'e joona xarbeezaan caccabeera araarri waaqayyo garuu keessa keessupha beektaa waa'ee araara waaqayyo beekuun namummaa kee ijaara keessa kee ijaara araarri waaqayyo ganama naareffama cubbuu ta'e dagootee bulte barii dhufeeti sii dhiise dhugaa waaqayyooti cubbuuti ganamaa kaastee amma galgalaatti hojjette utuu qalbiin jijjiirratiin birdilibsii keessa lixxee raftee dhoqqeema sana keessa ciiste ganama dhufeetiin immoo araarri koo siif aareeffameera. Akkumatti ganama ciree nyaattu utuuti qursii hin nyaatin ganama sammuu kee irratti aareeffama. Jireenya kee irratti aareeffama. Bara kee irratti aareeffama. Ilaa kunoo yanama of kasasaa jirtu araarri waaqayyo sirratti aareeffameera. Mataa keessan qabadhame araarri waaqayyo narratti aareeffameera jedhaa. Haareffameeradha. Anis haareffameera jedha. Nama si biraa kan qabiiti hin sodaatiin araarri waaqayyo si haaresseera jedhiin. Ati araara waaqayyoon haareffamteetta jedhiin. Namatti qabdee jirtu maqaa Yesuusin haareffameera. Itti dabalee Efesoon 2:4 irratti araarri isaa dhuma waan hin qabneef innis meenaa dubbis. Araarri waaqayyo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isa guddaa sanaan nu jaallate jaalala waaqayyo ittiin si jaallate xiqqoo miti ammati jaalala waaqayyo ittiin si jaallateef araarri isaa amma akka guddatu sababa hin beekneef yeroo waan xiqqoo gootu wayyoo nan badee waaqayyo billaa fidee dhufaa jira mormanna irraa citatta never waaqayyo akka namaa miti namni iyyuu walii dhiisaa oola namni iyyuu walitti araaramaa oola waaqayyo akka namaa miti araarri isaa dhuma hin qabu. araarri isaa kan bara baraati. Jaalala guddaan nu jaallate waaqayyo obboloota koo dhaggeeffadhaa. Jaalala hin darbineen nu jaallate waaqayyo. Jaalala bara baraan nu jaallate waaqayyo. Utuu jaalala bara baraan nu jaallanne ta'e tokkicha ilma isaa dabarsee nuun kennu. Amma garuu kennaan kanarra caalu hin jiru. Maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni tokko firoota isaaf lubbuu isaa kennurra kan caalu jaalalli caalu hin jiru jedhe. Jaalalli kanarra caalu hin jiru obboleessa ko. Lubbuu isaa iyyuu sii kenne dhaggeeffadhu. Sirraa moo waan barbaadu hin qabu. Warqee sirraa hin barbaadu. Meetii sirraa hin barbaadu. Sadarkaa barumsa keetii sirraa hin barbaadu. Waraqaa eenyummaa sirraa hin barbaadu. Eessaa dhuftee siin hin jedhu. Zarii keen qoratu. Achi as dhufa keen qoratu. Baakgiraawundii keen qoratu. Akkasumatti ofitti si haammata. Waaw. Guddaa dhaga jaalalli isaa. Qaalluu keessaa dhuftee mana raqee keessaa dhuftee beenu sokkisiin hin jedhu. Afaan keetu araqee jedha siin hin jedhu. Ilkaan kee keessa caatiitu jira siin hin jedhu. Ettee dhuftee olii gadee sirra jira siin hin jedhu. Yeroo mati mana saadattu ofitti hammata. Ofitti si qabata. Nama eebba hammatee ba'u tokko argeeraan. Amma meenam annan arga waan baay'ee namaa kadhachaa oolla maqaa ta'eef keezii ittiin abbaa manaa fi haadha manaa ol dhiisan keessaa yeroo baay'ee kanan deddeebi'ee dhaga'u. Suusii qabaa. Foolii humti isaa iyyuu ijoollee koof ta'uu didee araqeedha. Maarrajjii araqeeti afaan isaa. Innuma isuma haadha manaan baqattee baate kana. Machooftu maarrajjii araqee taatee utuu ishee waldaa dhuftee waaqayyo atiin baqatta. Kaatee sokkita. Ala baatee dhaabatta. Machooftu biran teessu araqee jibbite. Gooftaan immoo maal godhe beektaa? Lafati kaatee dhufee taa'eeti mucaa godhe imma godha. Arraa kaasee araarri waaqayyo sirratti ta'eera. Harka mirgaa ol kaasaa waaqayyo na jaallataa jedhame. Jedha dabalaate. Nama namni jibbe araara waaqayyoon lafaa kaasa. Nama biyyi jibbe araara waaqayyoon lafaa kaasa. Namni firaan gatame araara waaqayyoon lafaa kaa. Utuu araarri waaqayyoon jiru ta'e moo akka inni itti murtoo godhu namni qoree biran ga'u jedhe Paawulos bakka.
akkaataan kanadhaan amma rakkinni guddaan waldaan kiristiyaanaa accept gochuu dadhabdee ari'annaa jalqabdeef waldoonni durii sinittan hima. Kaleessa dhufee cuuphamee bishaan irraan qooriin jira. Bishaan cuuphaa irraan qooriin jira. Akkamitti Yesuus gooftaadha jedhee lallabaa iyyuu jirra warri waldaa keessa hoggaa 30 wayii teenyee hoggaa 50 wayii teenyee akka inni itti murtoo godhu namni qoree biran ga'uudha. Namni qoree biran ga'u. Baay'ee ol fagoodha. Baay'ees gadi fagoodha. Baay'ees dheeraadha. Dalgas dheeratee jira. Namni qoree ga'u. Akka inni itti murtoo godhu namni matumaa qoree biran ga'u. Warri arra namaa ilaaltanii itti murteessitan utuu inni boru wangeela lallabu argitu. Dhiisa. Sattadaasin. Akka inni itti murtoo godhu namni qoree biran ga'u. Gola qaalluu keessaa fuudhee paasterii beekamaa godha. Afaan naaf ta'a Phaawulos jedhe. Maqaa isaa iyyuu tan jijjiira. Phaawulos ta'a hin dubbataa. Amma yeroo baay'ee namoonni utuu hin danda'u turedhaani. Maal luboonni warri hangafoonni seeronni saadiqonni iyyuu gooftaan Yesuus mana ofii isaaniitti dhalata jedhanii eegaa turanii. Hundi isaanii mana ofii isaaniitti eegaa turanii iddoon itti dhalatu. Haadha manaan isaanii arraa boree gaafa shan ulfooftu masicha laa jedhanii eegaa turanii. Maaliif? Tooppii irra kan jiru isaanii high class kan jedhamu isaanii jireenya olaanaa kan jiraatu. Birrii kan qabu, beekamtii kan qabu, famasii kan ta'e, aangoo kan qabu isaani. Kanaaf haadha manaa isaanii irraa eegaa turan isaan Yesuus achii dhalatan. Inni garuu dhufee mana hiyyeessa tokko dhaqee garaa Maariyaam keessa bule. Isa yoo iddoo namni dhalatutti hin dhaladhu. Moosboolgii hin barbaanne, ciisicha gaarii hin barbaanne, soofaa gaarii hin barbaanne, seraamikii gaarii hin barbaanne. Anoo horii imaajiniin dallaatti dhaladhaa jedhe. Dhaqee dallaa horii keessatti dhalate. Gaafa nachii ka'u maal ishee Beetlehemitti dhalatte miti namittiin kun warra Galaatiyaa miti yoodhan. Tuffiin isaanii ikkoo iddoon taanetti dhalate xiqqoodha. Iddoo dhalootaa miti murteessaan dhaggeeffadhu sittan hima. Namni tokko baadiyyaatti dhalate biyya bulchuu danda'a. Namni tokko immoo Finfinneetti dhalate kadhattuu ta'uu danda'a. Akka inni itti murtoo godhu namaan galu. Ijoolleen tokko mana sooreessaatti dhalattee gaafa abbaa fi ishee du'u hiyyeessa taateetti fufti. Sooressa taatee dhalattee hiyyeessa taatee muduuti. Namni tokko immoo maatii maleeyyuu abbaa fi haadha malee dhalatee abbaa fi xinnummaatti irraa du'anii hiyyeessa ta'ee qansiraa mana namaa utuu hojjetu qoraan namaa utuu falatu bor immoo abbaa gamoo ta'ee biyya bulchuu jalqabu. Seenaan nama sagalii jijjiirameera dha. Meer galachuudhaa isaatii Waaqayyo waa'ee koof waa murteesseera jedha. Waaqayyo waa'ee koof waa murteesseera jedha. Qabi gaar kana masi bira siif murteeffameera jedhin. Jedhi dabaleeti. Akkati nama taatu fedhimme araarri Waaqayyoo sirratti baay'ateera jedhin. Kanaaf dhagaa ilaa dhuman qabu. Inni sadaffaan araarri Waaqayyoo dhaloota amma dhalootaati. Dhalootaati hanga dhalootaati. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 50 mina dubbisi. Dhaloota hanga dhalootaatti araarri Waaqayyoo. Amma Phaawulos faa lallabanii tokko nam utuu dhaloota sana bichaaf ta'e jenereeshinii sana qofaaf ta'e namoota yeroo sana lubbuudhaan jiran qofaaf ta'e in darbutu ta'e zalaqeetaan qabutu ta'e itti fufiinsan qabutu ta'e dhaloota amma dhalootaatti miti utuu ta'e nuun hin qaqqabiin hafa jechuudha. Ilaa sinii galeera nuun hin qaqqabiin hafa. Dhalootuma yeroo sana jiran qofaaf ta'ee darba. Amma garuu dhaloo hamma dhalootaatti amma gooftaa Yesuus deebi'ee dhufutti. Mee dubbisime? Araarri isaa dhaloota hamma dhalootaatti warra isa sodaatan irratti. Eessa amma eessatti? Maal onnatti ma eessa amma eessatti? Akka jechuun gana araarri Waaqayyoo inni qaraaniyoo irratti waggaa 2000 dura dhangale mucaa keefitiif ganaa ta'a. Hin diilallaa'u, hin qorru, irra hin darbu, foorjidii hin ta'u. Dhaloota amma dhalootaatti. Maal nuyi jenereeshinii meeqa faadatanii yaaddommasin? Erga araarri Waaqayyoo uumama hundumaaf, dhaloota hundumaaf, saba hundumaaf, afaan hundubbatamu hundumaaf erga ta'e waggoota 1000 lakkoofsiseera. Araarri Waaqayyoo dhaloota amma dhalootaatti itti fufa. Ijoollee keenyaafis itti fufa. Ijoollee keenyaafis itti fufa.
itti fufeeta ol kaastaa harka kee araarri Waaqayyo mana kee keessatti itti hafuuf itti siif hafuuf yee zariin zarii kootii jedhame araara Waaqayyoon eebbifamaniiru jedha qomoon qomoo kootii jedha araara Waaqayyoon eebbifamaniiru jedha mana keessan araara Waaqayyoon eebbiseera qe'ee keessan araara Waaqayyoon eebbiseera harka lachuudhaa isaa eebbifamneerra 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 dhaloota amma dhalootaatti ameen kanaaf araarri Waaqayyoo daangaan qabu amala araaraa qabxii shan sanitti himeni isiniif kadhadhaa araara jechuuni obsuu jechuudha kana biraa maaliifi dubbii mataa ishee to'a buleennaan hin qorra obsi immoo dubbii qabbaneessa obsaajii wal qabata amalli araaraa inni tokko jalqaba ergaa Yaaqoob boqonnaa 3:17 ogummaan Waaqa irraa garuu hundumaa dura qulqullaadha akkasumas naga qabeessa garraamidha of kennaadha ho'aan ija gaariidhaanis guutuudha garaa irruun of arguun gaabbuunis keessan jiru karaa irsaa warra nagaa buusaniif sanyiin qajeelummaa kennu nagaadhaan hin facaafamaa ilala ogummaan Waaqa irraa garuu hundumaa dura qulqullaadha akkasumas naga qabeessa garraamidha of kennaadha ho'aadha ija gaariinis guutuudha garaa irruun of arguu dhabuun keessa hin jiredha ingiliffisaa akkas jedha the wisdom from above is peace loving gentle at all times and willing to yield to others it is full of mercy araaraan kan guuteedha it is full of mercy ogummaan ni kam inni Waaqa irraa dhufe it is full of mercy araaraan guutuudha jedha obsaan guutuudha araaraan guutuudha ogummaan Waaqa irraa dhufe obsaan kan deggerameedha inni lammaffaan araara jechuuni namuma si miidhaa jirutti gaarummaa agarsiisuu jechuudha namuma si miidhaa jirutti gaarummaa gaafa agarsiistu nama araaraa ta'uu keetati inni sadaffaani araara jechuuni carraa lammataa namaa kennu jechuudha qoistii nan ilaala jettanii beektanii nama si miidhuun carraa lammataa giving second chance carraa lammataa namaa kennuudha bakka yeroo sanatti namni sun isin deebi'a ilaa Waaqayyo yeroo hundaa carraa masiilaata akka itti deebituuf carraa siilaata lafa ga'ee si qabatu qaba namoota baay'ee musliima ta'e tokkoon isaanii garuu achitti nafu nama baay'eetu gooftaa Yesuusin ganee musliima ta'e namni achitti hafe garuu hin jiru mee qorradhaa second chance kennaaf Waaqayyo carraa kennaaf lafa ga'ee dhukkubaan ta'a rakkinaan ta'a jibbamuun ta'a ari'atamuun ta'a malee galuun isaa dhafu deebitee eebba keetti galta Waaqayyo eebba keetti si galchee nama cina kee qabiiti hin baddu ati jedhi himime si deeffata Waaqayyo jedhiin deebitee galtaa jedhiin keezii humti wangeelaa hoolota badan barbaaduudhaaf hoolota badan hoolaadhaa hin bade bakka ixa faal namni hin bada hoolaa bade barbaaduudha maqaa Yesuusin namni mana kee keessaa hin amanin jiru yoo jiraate abbaa kee haa ta'u obboleettii kee harka Yesuusitti kenneera ifni Waaqa irraa mana keessa nagalu yee harka mirgaa ol kaasaati Yesuus ifa kooti jedha amma gawaan sitti akka inni itti murtoo godhu namni qoree biran ga'u hin beekamu namarra hiyyeessattee argitu borsooreessa ta'a akka inni itti murtoo godhu namni hin beeku nama dhibe hojii namarra gatamee borimmoo utunnoo fi iyyuu nama cimaa ta'e namoota badan barbaadu argita namaan galu akkaasaa warri miindaan namni miindeeffama eegaa jirta jettanii eegaa jirtan abbaa kaampaanii taatanii mul'atu warri du'a eegaa jirtan jiraattanii mul'atu warri fira bitaa jirtan of dandeessanii jiraatu namaan galu gaa namaan galu akkisa akka inni itti murtoo godhu eenyuuf galaa miti eenyuuf lamaannem ol kaasii harka kee torban kana keessa utuu isaan badiisa kee eeganii tulluu galataatti mul'adhu aara galataatti ol bahii mul'adhu yee nan mul'ata jedhame
rakkina keessaa nan baay'idha. Hiyyuma keessaa nan ba'a jedha. Eewni ba'u murteeffatte. Waan xiqqoo irratti tututee waan guddaa irratti siif dhufu. Waan xiqqoo irratti tututee waan guddaa irratti siif dhufu yee. Qaxxaamuraam. Dhuguma namaan galu. Phaawulosis maal jedhe gaa? Akka inni itti murtoo godhu namni qoree bira ga'u hin danda'u. Second chance isaxaal. Chance sii kenna. Billaa fidatee dhufu. Qooyeedha. Qooyeedha. Dhaqee lafatti ol argan qabu. Waan tokko na dhibaa. Kaampaasii yuunivarsiitii Jijjigaattiin baradhee bara sana Jijjigaa yuunivarsiitiini dallaayuun qabu biraanchii Haramaayaa yuunivarsiitii ture. Yeroo masana of danda'e Haramaayaa yuunivarsiitii jala ture. Harar kana dhanna Harar keessa baanii deemna maqaa ta'ee fi Jagool kan jedhamu tokko jira. Jagool kan ijaaree warra Adareeti. Jagool kuni karaa 5 akkas wayii qaba. Gimbiin ararsuun jechuudha. Jagool kuni karaa qallaa nama tokko qofa deemsistu qabdi. Daandii qallaa yoo namni itti dhufe booddeetti deebitaaf akkamitti deebitaaf beektaa? Akkasitti booddeetti deebiteefiti as goortaa fi hin darba. Malee nama lama dabarsitu. Kanaan achi walitti hirkattee akketti ol hammattee akketti ol dabarsita. Maal yaadameeti beektu? Namni wal lole yoo achitti ol dhufe wal hammatee wal bira darba. Dhugaa Waaqayyooti. Wal gaadu achitti araaramuudhaaf inni keessa isaa araarri barbaadu namitti achumatti gaada. Karaan ittiin mandaricha seenanii kallattiin 4-5 hin caalu inni tokkoffaadha. Achitti ol eega hundumtu. Nama achinutu jiraate. Walitti araaramu namni yeroo namni wal bira jira. Namitti hima kana na jibbisiisa kottu hin deeminaa. Qophaasa taanaan garuu waan godhu hin qabu. Na rukuta laayidhee sodaate nagaa namiti tokko. Nama mee yeroo oltumti beektu namni yeroo nama bira qophaa nama oltumu hin argitan reerno muraasa. Kanaan achi hundinuu maal goote beektaa lafa namni jirutti nan qabiiniidha. Nan qabiini na gadhiisati. Utuuti gadhiiste immoo maanni maarree jedhikati jedhika. Jettanii beektanii akkasima malee namaatti. So nama ol lolee sana gaa karattii sana irratti gaafa walitti dhufanii batalee nama ol lole lafa namaatti nama oota ol lolan qophaatti ol dubbisanii akka isaan darban beektu ati huu jettee beeka ni huu jedhee beeka. Karaama tokko irratti yoo walitti dhuftanii baadiyyaa fa'aa keessatti nama ol loltee jin akkamitti ol bira darbitu beektaa? Achi keessee immoo nama asitti dhufuun qophaa dargeen godhuufi fedhen ni seetta. Wayyoota Waaqayyo maan hin sodaadheet. Jagool keessatti gaafa walitti dhuftu gaa hola ammattee ol bira darbita utuun jaallattiin araaramta. Namni tokko mee miilan 2018 eebba keejjii walitti dhufta. Eebbisi baqachaa ture karaa sana irratti sitti dhufeeraan jedheman. Mee harka mirgaa ol kaasaati eebbi na baqachaa tureedha. Amma natti dhufeeraadha. Narkaan ba'uudha. Namni liqoodha. Eenyu akka ta'e hin beeku malee namni 11 torban kana keessa eebbisi miliqaa ture dhufee harka kee gala. Inni si baqachaa ture dhufee harka kee gala. Adeemee dhufee harka kee gala. Iyyi harka koo gala dhibee. Jedhi dabaliiti. Jedhi dabaliiti. Maqaa Yesuusiin harka kee keessa buuseera. Harka kee keessa buuseera.